Jira jirtuu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan hordofaatii jirtan mi'a entertainment toora yuutuubii mi'a entertainment gubbaa irratti kan nuti argamnu qophiin har'a isiniif dhiyeessinu eebbaa kitaaba qoraasumaa ilaalchiseeti. Guraandhala 15/2017 godina Arsii Aanaa Roobee galma bulchiinsa magaalaa Roobetti kitaabni qoraasumaa bifa addaatiin eebbifamee turuu isaa ni yaadattu. Sagantaawwanii fi qophiiwwan garagaraa eebba kitaabaatiin wal qabatee ture wal duraa duuban isin biraan geenya nu faana turaan afeerraa keenya jechaa isin wajjin kan turu an Abdii Luccetii turtii gaarii.
Ebbaa kitaaba qoraasumaa kanarratti keessummoonni adda addaa kan hirmaatanii fi akkasuma immoo kennaawwan garaagaraa fi sirni kitaaba saaquu fi kitaaba bitachuu gaggeeffamee ture. Bifuma kanaan namoonni eebba kitaabaa kanarratti argamuudhaan kitaaba gatii olaanaan saaqaa turan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Roobee Diidaa kan turan obbo Muraad Shee Abdallaa kitaaba qoraasumaa akka mana hojii isaaniitti fi akka dhuunfaa isaaniittis mallaqa guddaadhaan bitatanii turani. Manni barumsaa Habee sadarkaa lammaffaatis kitaaba qoraasumaa kana harkaan gaateetti ture. Egaa kana dura akkuma beekamu manni barumsa Habee sadarkaa lammaffaa waggaa 50ffaa kabajataniiti kan isaan turani. Ilmi keenya hayyuun keenya kun kitaaba kana nuuf barreessuu isaatiif guddaa isa galateeffannaa. Kanaan durallee mana barnootaa keenya keessatti waggaa 50ffaa manni barnootaa keenya yeroo kabajataa turetti waan guddaa mana barnootaa keenya waan guddaa buusaniirani. Ammallee kitaaba baay'ee kitaaba hedduu walitti qabanii koottaa fudhadhaan jedhanii jiru. Haa ulfaatanii. Gama biraatiin magaalaa Habeerraa Dr. Falmii Nugusee kitaaba qoraasumaa kana mallaqa guddaadhaan bitateeti kan inni ture. Obbo Musaa Ibraahim itti aanaa bulchaa aanaa Roobeetis kitaaba qoraasumaa kana bitataniiti kan isaan turani. Kanaaf namoonni hedduu kan hirmaatan yoo ta'u akkasuma immoo obbo Gitaachoo Waldeetis magaalaa Habeerraa dhaamsaa dhaamuudhaan kitaaba qoraasumaa kana harkaan gaachuu qaba jechuudhaan mallaqa guddaadhaan kitaaba kana bitataniiti kan isaan jiran jechuudha. Hawaasni yookaan firri koo guyyaa sana achitti argamee eebba kitaabaa kanarratti hirmaate guddaa isaan galateeffannaa kana qofaa miti namoonni Adaama irrattis hirmaatan hedduutu jiru waan ta'eef hundi keessanuu ulfaadhaa galatooman isiniin jedha. Eebba kitaaba qoraasumaa kanaan wal qabatee qophiiwwan adda addaa akkasuma hawwisoon ifaa boruu magaalaa Habeerraa gara magaalaa Roobeetti dhufuudhaan waltajjii shubbisa aadaa Oromoo adda addaatiin ummaticha kan bohaarsan yoo ta'u walaloowwan adda addaa sagantaa kanarratti dhiyaateetii jira jechuudha. Waltajjii eebba kitaabaa kanarratti mijuuwwan nyaanni aadaa Oromoo micciirraan aannan itittuun dhihaachuudhaan maanguddoonni akkasuma namoonni waltajjii irratti argaman mijuu kana unataniiti jiru.
Walumaa galatti qophiin eebba kitaaba qoraasumaa kan godina Arsii aanaa Roobee galma bulchiinsa magaalaa Roobee keessatti gaggeeffame kana fakkaataa nu waliin turtanii nu hordofuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Egaa torri yuutuubii keenya mi'a intarteeyiment qophiiwwan kanaa fi kan kana fakkaatan biroo qabateeti kan isiniif dhiyaatu. Qophiin kana fakkaatuu fi kanneen biroo akka isin bira ga'uuf yuutuub chaanaalii keenya mi'a intarteeyiment sabiskiraayib gochuudhaan hawaasaaf qooduu dandeettu, sheer gochuu dandeessu. Nu waliin turtanii nu dhageeffachuu nu daawwachuu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa fayyaa ta'a. Funny.